maallaqa xiqqoodhaan maashaallah tabaarakallah haadha fi sarpiraayiz gootee jirti. Asfeezaa ramadaana shiita babbareedaa shiita sun ta'e indiriyaa babbareedaa shurraabii qorraaf ta'u maashaallah tabaarakallah. Mee haga dhuma viidiyoo kanaatti na waliin tura maashaallah tabaarakallah. Egaa asfeezaa mana lamaa fi mana lama jettee jirti jechuudha. Kanaafuu haadha lamaan xiyyeeffuu asfeezaa kanaa fi uffatallee naafi qopheessinaan jettee jirti jechuudha. Akkuma isin jettetti kun haala bareedaa ta'een qopheesseefiiti jira. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نجاح جرتني وردت كي جالتمو في كبجمو كم جرتن فيا كيسني على من نسان من كيسن دلقا في أموال فكات أنا بريد الحمد لله اسم برس بريد كتي أبدين كواتي عن سنيقا أكو مسنتي مولدو كان كوني ميشا وبوليتي تيا دريا ببريد ما شاء الله تأي كان أكسمسي شالي إسا كان جيتشو دماغالا كانتي دريان كون نمالا ما في tokko gatiin isaa jiddu galeessaatti tokko immoo gatiin isaa xiqqoo gadi bu'aati jechuudha. Amma kun boorri kun maashaallah carqoon isaallee bareedaadha. Gatiin isaa garaagara jechuudha. Akkasumas obboleeyyan xiyyaafillee qamisii lama hijaab wajjinaan jettee jirti. Haga dhuma viidiyoo kanaatti yoo ilaaltan uffata kanneen ofirratti qabaa isinitti agarsiisa gara booddeetitti jechuudha. Kunis qamisiidha. Hijaaba tokkoo fi shaarbitanillee kiyyumarraatti ergite jechuudha kwaalitiisii. Maskajalleen jira. Egaa gatii isaa kan isinitti himuutaa jechuudha. Hordoftoota kiyyaa isin immoo laayikii sheer gochuu hin dagatinaa viidiyoo gisee namni gadhiise. Egaa zayitii qabdii zayitii leetira 5.6 kun immoo leetira 3 kun leetira 3 fi leetira 5 bitteef jechuudha. Walitti leetira 8 misira maashaallah ta'e waan takka of keessaa hin qabne qarshii 290 kiiloon tokko jechuudha. Kiiloo 3 qabdii paastaa ookee firee 3 qarshii 92 ta'ee jira jechuudha. Paastaani sammuuna kana 90 bitaa ture isaa 92tiin amma zayitiin leetira 5 kun immoo 1600 leetira 5 teemira qabdii. Teemirri kun garaagarummaa qaba. Kaartoonii diimaa tokko qarshii 2000 yoo barbaadanii tanaan durallee isinitti himee jira. Inni kun immoo jookii maayikaa baadiyyaadhaaf hedduu bareedaadha. Maatii keessan hawwata keessaniif hin cabu waan ta'eef akka burcuqqoo san dafee buna kiiloo 10 sukkaara kiiloo 10 tochi jira gana addaan qoodamanii jechuudha. Asittillee misira wal fakkaataadha. Meeshaan kun hundisaatu wal fakkaataadha. Wanti garaagarummaa qabu hin jiru. Hundisaatu jechuudha. Gana addaan ka qoodamus jira. Bunaaf sukkaara addaan hin qoodne. Mokoroonii kiiloo 5 isaan lamaaniifuu garuma garatti jettee jirti. Kiiloo 5 qarshii 800. Mokorooniin kun wal tala jedhee isinitti himee jira jechuudha. Hordoftoota kiyya boonaadha isa tokkoffaa. Itti aansuun teemira kaartoonii tokko. Egaa meeshaan kun akkuma argaa jirtan kana wal fakkaataadha jechuudha. Rabbi irraa haa jaallatu maashaallah tabaarakallaa. Hordoftuun tiyyaa wal qixxeessitee jirti jechuudha. Akkanatti maashaallah isiniin jaa namoonni barbaadan karaa keessaatiin hidhoo jedha. Qamisii tan ammoo obboleettii tiyyaaf jettee hijaab wajjin qamisii yeroo nama lamaa fi diriyaawwan kun immoo hawwata lamaaniif jechuudha. Kunoo akkuma argaa jirtanii fi haadha takkaaf diriyaa tokko haadha takkaaf immoo diriyaa lama goote jookiin kun akkuma dur isiniin jedhe kamaayii kaati akkana sirriitti akka isinitti mul'atuuf akkanatti waraabuutti jira. Hedduunatti tola akkanatti viidiyoo gisee waraabuu akka namatti sirriitti mul'atu ufillee waan laaluuf gisee gadhiisuun duratti waan laaluuf jecha yoo akka wadatti waraabameenatti hin tolu jechuudha. Hordoftoota kiyyaa kana fakkaata. Asfeezaan kennaa gara uffataatti dabarree jirra. Diriyaan kun maashaallah isiniin jaa hordoftoota kiyyaa uffadhumatti agarsiisteerti wallahi dadhabeera garuu mumaa goo hin danda'u hojii waan ta'eef shaarbiin diriyaawwanii gisee mara kanatti hin argamu. Kun akka isaa ta'ee yabbuudha jechuudha. Maashaallah hedduu natti tolee jira. Xarzirraa akka qabu kunillee hedduu bareeda. Kunoo yabbuu akka kaawwanii san kan sirriitti looyuu miti jechuudha. Obboleeyyan kiyyaa maashaallah tabaarakallaa. Diriyaa isaa hojii gurguraa isaa wajjin kana dhiisinaan jettee jirti. Tanaan dura diriyaa kana diimatti bitee jira. Isuma kana maashaallah hedduu jaaladhee jira. Kunis halluu boora nama jibbisiisanii miti baay'ee namatti tola jechuudha. Gurguraan isaallee baay'ee guddaadha. Kunoo sagurmaa jallee irraa bahuu danda'a gisee hojjechiisanii gurguraan kun wal tara. Gadi xiqqaatu jira gadi jiddu galeessaatu jira jechuudha. Waaw maashaallah tabaarakallaa. Kun kana fakkaata. Kun hin hodhamne hordoftoota kiyya. Diriyaan kun qarshii 8,900 yeroo ammaa kana jechuudha. Hodhamee garuu osoo hodhameen 8,500 kunoo kana fakkaata. Siinjaa amma fakkeenyaaf hin hodhamne kana ofumaa hodhisiifatanii naan jettee jirti. Kalammata hodhisiiseefii jira. Kun hin hodhamne jechuudha. Carqoomni isaa maashaallah kun hedduu furdaadha. Qaama nama mul'isullee miti. Ofirra qabee isinitti mul'isa. Qarshii 8,500 jechuudha kun. Maashaalladha. Hedduu bareeda jechuudha. Obboleeyyan kiyyaa namoonni shiita babbareedaa barbaadan biranii argattanii shiita qofallee namoonni barbaadan kun dhiyeessee isinitti agarsiiseera. Hedduu yabbuudha akka diriyaa kaawwaniiti miti.
Kunoo carqoomni isallee baay'ee bareeda jechuudha. Tanaan dura diimatte hordoftuutii biraatii bitee ture dirii amma kana kunoo ammaan tan irra deebiidhaan nama biraatillee kanarraa ordarii godhatanii jiranii diriyaa isaa wajjin shaarbii isaa wajjin jechuudha. Obboleen kiyyaa kootii uffadhe kanallee haadha ofiitii fi kootii lama naan jette tokko guddaa kanatti qorraaf jettee kaate tokko immoo dijiqqootti kagatiin isallee xiqqoo naan jette isaan lamaaniifuu kootii kana gootee jirti. Kaan uffadhe kun amma diriyaa isinitti agarsiisee kanaati jechuudha. Qulfii qabaa nama qollofuun boodallee hiikuma ta'a ni hundumaaf ilaala. Achi siqee isinitti agarsiisaa baay'ee dheeraadha. Qorraaf sirriitti jechuudha. Hordoftoota kiyya kun yaabbuudha hedduu. Isa biratti immoo tokko naan jettee jirti. Kagatiin isaa lashii naan jettee jirti. Kan amma uffadhe kun 2,700 kunuuta amma baasituun immoo qarshii 900 turte amma 1,000 galtee jirti jechuudha. Isiin tuni yeroo 800 illee turte. Kanaaf kana naan jette tokko guddaa tokko jiddu galeessatti haadha takkaaf jechuudha. Ummitiyaaf naan jette kan amma uffadhe kana. Lammataa fi mootuu diriyaa kanneen keessaa kan wal fakkaatu naan jettee aga tokko walitti dhiyaata. Kunuun argitanii miti wal fakkaata naan jette isiin walitti dhiyaata tokko mootuu bal'isee isinitti agarsiisaa jechuudha. Maashaallah kunuu hodhisiifamee jira. Libsiin isa diriyaawwan kun gizee baay'ee namni ajajata. Gatiin isallee bareeda. Gizee uffatanillee baay'ee namarraa bareeda jechuudha. Gatiin isaanis jiddu galeessa kunniin qarshii 5,500 kunuu maashaallah hodhamaadha. Halluun isaa gizee baay'ee walitti dhiyaata. Isa kana yookaan warqaammaa baay'inaan kan marka qabu kunis ni jira. Warqaammallee baay'inaan ni jira. Yeroo uffatamu baay'ee namarraa miidhaga jechuudha. Gogoraa isaa hojii gizee uffatanii maashaallah agartanii hedduu bareeda. Isa kanaa fi ka uffadhe ka ture isinitti agarsiisan haadha tiyyaaf jettee kootii guddaa sanii fi kootii dooqaa sanillee jechuudha. Akkanatti harmee ofiitii fi kaan uffadhe kanaa fi isa kana haadha lammataa ofiitiif jechuudha. Kunoo kana fakkaata. Tokko guddaa godhi tokko immoo shurraabii iskumanatti ergite jechuudha. Dhiqishuma halluun garaagaraa kan duraatiin agartanii kan markaa qabadhe kuni lamaan ka haadhisiiti. Kuni lamaan immoo haadha lammataatii fi ofirraa qabutuun qalxaffata jettee furdoo wayiiti baay'ee namatti tolti gabaabduu fakkaatti malee xiqqoo dhiyaati garmalee yaa'u garuu furdoo isaati jechuudha. Itti aansuun immoo obboleeyyan isiitii hijaaba nama gubbarraan uffadhe tanaa fi qaamisiin tuni kiisillee qabdii jalaa luka jalaan ni bal'atti ilaala maashaallah tabarakallah gizee uffatan baay'ee namarraa bareeddi luka jalaan achi bal'ata. Qulfiin isaa huyyoo baname akka gaa'onitti ta'a jechuudha. Garuu haga jilba biraa qofa banama sanii gadi cufaadha. Hidhannaa qaba yoo barbaadan hidhannaa isaatiin hiitanii yoo barbaadan akkanumatti uffatuu dandeettanii qarshii 3,000 qamisichi hijaaba tanas naan jettee jirti. Hijaaba tanaan dura ijoollee baay'eef bitaan ture jechuudha. Maashaallah tabarakallah kwaalitiidha. Hijaabni tun yeroo ammaa kana namni biyya keessaa kan uffatin jira jedhee yaadu qarshii 2,000 hijaabni suni. Hijaabni amma gubbaan uffadhe sun immoo qarshii 600. Itti aansuun qamisii lammataa isa kana kam akka reefi sana halluu garaagarummaa qaba malee tokkuma diizaayinii isallee gatiin isallee tokkuma isa wajjin immoo ka deemu baay'ee garmalee tokkumallee ta'uu baatu kireemii jidduu qabu saniin dhiqoo walitti dhiyaata jechuudha hijaabni kun. Kanaaf hijaaba kanatti godheefii jira kunoo kana fakkaata jechuudha. Hijaabni tun qarshii 600 ta'an markaa ofitti uffisisuun jechuudha gubbaarra. Egaa viidiyoon kiyya kana fakkaata hordoftoota kiyya hedduu dadhabee jira. Dhiifama isin ijaa sagalee yoo gadi qabe hundi keessanuu laayikii sheer gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo biraatiin inshaallah yeroo dhiyootti walitti deebinaa namoonni uffata kanneen barbaadan na biratti ni argattanii shiitallee namoonni barbaadan darbannoo garaagaraa diriyaa amma nama ordarii godhe kana hundisaatu uffanni hawwata shaaliin garaagaraa na biratti ni argama. Namoonni barbaadan heeloo jechuu dandeettanii shaalii babbareeda abbaa keessaniif yoo barbaadan jechuudha. Egaa viidiyoon kiyya kana fakkaata waan dhaggeeffataniif hedduu galatoomaa ulfaadhaa isin jaalladha isin kabaja guyyaa gaarii keessanaa oola.